Gooftaatti kan jaallatamtan saba Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo kan isin waan kan isin fo'ate nagaansaa yeroo hundumaa isiniif haa ta'u. Waaqayyo nagaasaa isinirratti uwwisu. Waaqayyoon guddaan galateeffadha yaadhaa gidduu keessanitti argamee isinii wajjiniin Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf carraa Waaqayyoon haa kenneef baay'isee Waaqayyoon. Akkasumas immoo sagalee jireenyaa, sagalee wangeelaa, sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaachuu danda'uu kootiif Waaqayyoon an galateeffadha. Waaqayyo galanna ta'u. Akkasumas immoo kabajaan guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo isinii wajjiniin akka hirmaadhuuf warra carraa kana naa kennan luba waldaa kanaaf ulfaatoo kabajamoo luba Malkaamuu Waaqayyo isina eebbisu jedhaan. Ittaansee immoo nagaa maatii kootii akkasumas nagaa waldaa Oromoo warra wangeelaa burqaa jireenyaa see magaalaa Chicaagoo keessa jirtu achi keessatti tajaajilaa achi Waaqayyoon waaqeffadhaa waldattiin xinnoodhaa garuu amma seetti immoo oobituudha. Waaqayyoon galanna ta'u nagaa isaanii fudhadhaa. Yeroo baay'ee waan tokkotu yaada koo keessa jira. Nan dubbadhas. Wangeelli hin faarfatama. Wangeelli hin lallabama. Wangeelli hin jiraatama. Kun dhugaa. Wangeela hin faarfannaa, hin lallabnaa, jireenyaan immoo akka agarsiifnuuf isa faarfanne, isa lallabne akka jiraannuuf immoo hafuurri qulqulluun akka nu gargaaru isa gaafachuu qabna. Inni immoo nu gargaara. Amma faarfatu yeroo isaan faarfatan, warri dura faarfatan, warri amma faarfatan, they took us to the gate of heaven. Nuti akka Kiristaanota karaarra jirra. We are on the way to heaven. And what they were singing took us to the gate of heaven. And that is the foretaste of what is to come. Amma mi'eeffachaa jirra. Waaqarraa gammachuudhaan garaarraa buunee Waaqayyo Waaqa keenyaaf ulfina kenna. Ergamoonni Waaqayyootiif jaarsoliin 24 sun utuun dadhabin qulqulluu Waaqayyo gammachaa jedhanii faarfatu turan. Gaafa sana namoota lakkaa'amantu dhaabbatee faarfata miti. Hunduma keenya tachu dhaabbatee qulqulluu Waaqayyo maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf nu kaadhimmate, kanaaf nu waame. Itti galli keenya achi karaarra jirra firoota koo. Yommuu karaarra adeemnu immoo namni karaa adeemu maal fudhatee adeema? Galaa fudhatee adeema. Yeroo sagalee Waaqayyoo dubbifnu hundumaattu galaa keenya fudhanneetu adeemsa keenya isa gara Waaqaatti nu geessu kanaan geggeeffamna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni isaaf haa ta'u. Isa kana gaarraa ganama kana walii wajjin kan hirmaanu
dubbisa lachanuu dhageessaniittu saba kana ulfina kootiif akka inni na galateeffatuufani isa waame, isa tolche, isa uume sabi kun kan kooti. Phexros immoo maal jedha? Isin luba mootummaati. The priesthood of all believers. Lubi malkaamoon, lubi tasgaraan, lubi yaadasaan, luboonni jiru, iddoo kan biraas kan jiran. Bakka keessan buunee warra hojjennuudha malee hundumti keessan luboota. Hammi kun immoo achi as bahee lallabu achi as bahee waan barbaachisu gochuu hin danda'u hammi kun. Kanaafiti namoota of gidduu filtee waldaan kiristaanaa harkarra keessee hojii kanaaf adda baafti. Isuntu kana hojjete jettee kennattaa itti kennatti malee isin hundumti keessan luboota Waaqayyoo jiraataati. Waaqayyoo galata ta'u. Egaa kaleessa yeroo bal'aa fudhannee mata duree eenyummaaf wangeela jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Waaqayyoo walii wajjin barannee turre. Har'as isuma kanarratti hundaa'uudhaan sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Ol kaanu yeroo kana Waaqayyoon kadhanna. Hundumti keessan adda adda keessan Waaqayyoo har'a maal naaf jedhu har'a jireenya kootiif kan ta'u maal naa kennita jedhaa Waaqayyoo. Na barbaadadhaa yoo na barbaaddattan argattu jechuudha. Sabi kee si barbaaddachuudhaaf fuula kee arguudhaaf siin eebbifamuudhaaf kunoo asitti walitti qabata. Yaa Waaqayyoo, ati immoo hunduma keenya hin beekta, hir'ina keenya hin beekta, dadhabbii keenya hin beekta, qaa keenya guutuu dandeessa, dadhabbii keenya humna nuuf ta'uu dandeessa. Kanaaf fuula kee barbaaddanna yaa Waaqayyo. Nan argama jettee akka nan argama jettetti abdii keessa namuuf raawwatu. Ati uumaa keenya, ati abbaa keenya, ati fayyisaa keenya, ati qulqulleessaa keenya, ati jiraachisaa keenya, ati jireenya keenya, kana hundumaa nuu ta'uu keetiif galata guddaa si dhiyeessinaa galata keenyaaf qabdu. Ati nu waamnaan kunoo dhufnee fuula kee dura jirra yaa Waaqayyo. Kan dhaga'uun nuuf ta'u dubbii kee akka dhageenyuuf gurra garaa keenyaa nuuf bani. Ati nutti dubbadhu sagalee kee isa gara jireenyaatti geessu, isa sitti nu dhiyeessu, isa eenyummaa keenya nu barsiisu nu ergi. Sagalee keetiin jiraachuu nu gargaari. Karaarra jirra nu fuuldura bu'e. Amma bakkatti jireenya keenya si wajjin itti fufnee jiraannu mootummaa Waaqaatti nu galchuudhaaf fuula keenya fuuldura bu'eeti ati ofii keetii nu geggeessi yaa Waaqayyo.
gufuu baay'ee jira biyya lafaa keessa. Gufuu sana si duwwaadhaan darbuu dandeenya. Kanaaf sitti of kennina. Waaqa keenya, abbaa keenya, ati nu fuuldura. Garaa keenya dubbadhu, nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kadhannaa. Ameen. Looraa ulfaadhaa waaqayyoo isa eebbisu. Dhugaadhaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Muka dhaabbadhee fuula keessan wamma kana ga'u. Wajjiniin sagalee waaqayyoo hirmaachuu danda'uun koo baay'ee na gammachiisa. Kaleessa namni waaqayyoo ulfinaan gonfee hafuura isaa keessa kaa'ee ofitti aansee akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti uume sun abboommii waaqayyoo cabsee uumaa isaatti gargar ba'uu isaatiin cubbuudhaan akka manca'e dhageenyatti. Inni Addaamiif Hewaaniin iddoo dhaabaa sana keessaa baase ijoollee Addaamiif Hewaan irraa argamanis duukaa bu'ee karaa waaqayyoo irraa ceesisu hin dhaamne ittuma fufe malee. Kanaaf namni guyyaa cubbuutti kufee jalqabee cubbuudhaan manca'uusaa ittuma fufe malee cubbuurraa hin deebine. Waaqayyoorraa fagaachaa adeema. Hammuma waaqayyoorraa fagaachaa adeeme immoo boolli cubbuusaa gadi fagaachaa adeeme. Hamma cubbuudhaan cubbuu miti cubbuudha jechuu dadhabutti gahe. Cubbuudha jechuu dadhabe. Cubbuu dhaqna godhate. Ayina mareeffate. Keessa jiraachuutti gahe. Cubbuu keessa jiraachuu akka jireenya isaatti lakkaa'e. Kanuma jedhu. Kanuma keessa jiraatu. Itti tole. Nama tokkoon beekamu tummaa kootta ollaa keenya. Dambidolloo dhaqeetu daadhii hamma malee dhugee machaa'ee gara manaatti utuu galuutti jiru manumatti dhiyaatee corroqa tokko arge. Corroqa sana keessatti jedhee kufee ciise. Halkan guutuu achi rafaa bule. Ganama namni wajjin darbuu argee maal ta'e namni kun jedhee kaasanii fuudhanii maal si godha maaloo siree koorran jiran see. Anoo asan jiran seene siree irran jiranoo see natti tolee nooraa bee jedhe. Ilaala akkuma kana cubbuun kan inni nama godhu. Baay'ee nama gaddisiisa. Manca inni namaa kun uumamni inni tuqin hin jiru. Every aspect of life. Isa kanaaf Phaawulos kan inni uumamniyyuu guyyaa dhumaa sana eeggachaa jira. Hin aada guyyaan sun akka dhufutti kan inni jedhu kanaaf. Cubbuun laftin hin tuqne hin jiru jireenya namaa keessa. Even birth defect kan jedhamu amma sanatti ga'e. Amma akka kaleessa dubbanne gadameessa keessaatti ga'e. Sakanaaf inni daawwate ani cubbuuttan ulfeeffame haati koo cubbuu na dhiyeesse ni jedhu. From the very beginning. Isa kana
keenya firoota koo isa kanaaf jabaannee dhaabbachuu kan nurra jiru. Uumamni Waaqayyo yommuu uume baay'ee gaariidha jedhe Waaqayyo. Ilaaleetu dhumarratti baay'ee gaariidha. Afaan Ingiliffaatiin very good. Amaariffaan እጅግ በጣም ጥሩ jedha Waaqayyo uuma isaati. Diinichi isa kana mancaase. Hamma kanatti manca'uun uumama Waaqayyoon hamma malee akka gaddisiise sagalee Waaqayyoo nutti hima. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo yommus jal'inni nama lafarratti baay'achuusaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuu jal'aa duwwaa ta'uusaa hin argine. Waaqayyo nama lafarratti uumuusaa hin jibbe. Guutummaa garaa isaatiinis hin garaan isaa hubate. Waaqayyo nama isaan uume lafarraan nan haqaa. Nama horii qe'ee bineensa wanta lafarra mulluuf warra qilleensa keessa balali'an akkasuma nan godha. Anoo isaan uumuu koo jibbeera. Waaqayyo hamma gaabbutti ga'e. Waaqayyo afaan keenyaan nutti dubbata malee afaanii kan biraadhaan nutti dubbatu hin galu. Kanaafiti akka hubachuu dandeenyutti gadi dhufee afaan keenyaan nutti dubbata. Waaqayyo hin gadde. Lafti immoo fuula Waaqayyoo duratti manca'aa ta'e. Humnaan walirratti ka'uudhaanis hin guute. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaale. Kunoo lafti akka mancaafame. Uumamni foon uffate hundinuus adeemsi isaa lafarratti akka manca'e hin arge. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 lakkoofsa 11 kan jirudha nama dubbise. Kanaaf Waaqayyo lafarraa haxaa'ee isa balleessuuf maal godhe? Murtoo godhe nan balleessu. Waaqayyo akkuma iddoo dhaabaa sana keessatti Addaamiif Eewaaniif oo'ee salphina isaan oolchuudhaaf qullaa isaanii dhoksuudhaaf uffata gogaa isaaniitti uwwise. Ammas Waaqayyo nan haxaa'ee balleessa haa jedhu malee Waaqayyo gara laafessa. Waaqayyo gara laafessa. Akka nutti walitti hammaannu Waaqayyo nutti hammaanu. Karaa barbaade immoo Waaqayyo nama tokko argate. Nama Nuuh jedhamu tokko argate. Nuuh nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate jedha sagaleen Waaqayyo. Utuma naannoon isaa cubbuudhaan makamee jiru achi keessatti namni kun garaan isaa Waaqayyoo wajjin ture. Akkuma kaleessa jedhee isa kanaan dura Heenook namni jedhamus akkuma kana Waaqayyoo wajjin adeemsa isaa godhatee Waaqayyoos immoo ofitti fudhate jedhe. Du'a foonii nagarre ofitti fudhate. Nama qajeelaa waan tureef cubbuu wajjin waan waliin galleef akkuma kana Noohin argate nama cubbuu yeroo sanaa wajjin waliin galle lakkii kun Waaqayyoon gaddisiisaa nama jedhe. Isa balleessuuf ka'e amma karaa argate
maal jedhe bidiruu tolfadhu bishaan badiisaan dhufa an biyya lafaa nama balleessaa bidiruu tolfadhu kaleessa dubbadheera bokkaan jiru qilleensi tokko jiru namni kun har'as boris bidiruu sana tolchuudhaaf qos maal noohi maal hojjetta bidiruu tolfadha maaliif bishaan badiisaa dhufuuf itti golfu maaloo isiniyyuu akka banneefnee isiniyyuu tolfadhaa bidiruu tolfadhaa jechuun isaanii ol ergaa isaatiidha itti qoosan hin kolfan yeroo inni bidiruu isaa hojjetee raawwatu Waaqayyo itti munyuu qaala farra jiru hundumaa keessa akka inni fuudhee bidiruu sana keessa galchu isaaf maatii isaa hojjete. Yerichi hin gahe bidiricha tolfuudhaan fiigaa dhufan duubaan maaleessa Waaqayyo immoo karaa dugda duubaa cufeera hin didanoo sila akka kanattiin sanyiin lafaa sanyiin namaa biyya lafaa irratti akkatti fufu godhu. Waaqayyo nama balleessuu barbaanne jechuudha. Kan isin dhibu gaasa booddee gaafa galaanni sun gadi galee bidiruun sun gaara irratti dhufee taa'u aarsaa aarsanoo Waaqayyoof Waaqayyo immoo aarsaa sana hin fudhatee deebi'ee maal jedhe immoo ofitti immoo kakatee lammaffaa namni uumama isaatiin ka'ee cubbamaa waan ta'eef ani lammaffaa bishaan badiisaatiin deebisee lafa nama balleessu jedhee muka fuudhan. Maal Waaqi garraamina akkasii? Maal Waaqi yoo nuti dudjatti gatanne dudda nutti hin gatanne maal jaalalli Waaqayyoo nu kana qabu? Itti fufa gaa dubbichi. Warri cubbuudhaan walii galanii cubbuu keessa jiraatanii utuunoo isaanitti himu badiisa kana oolaa jedheetu isaanitti himu bishaan badiisaatiin badanii. Har'a kanayyuu gaa jireenyi namaa akkuma manca'etti jira. Haa ta'uyyuu malee ammas Waaqayyo abdii hin kutanne nama ofitti deebisuudhaaf ammayyuu harka isaa akka diriirsetti jira. Kottaa gara koo cubbuudhaan maaluutu harka isaa bal'isee waamaa jira. Warra waamicha isaa dhaga'anii qalbii diddiirratanii jireenya cubburraa gara isaatti deebi'an jaalala isaatiin simata malee ofirraa hin ari'u. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Qalbii diddiirrachuu jechuun cubburraa deebi'uu jechuudha. Change of mind, change of attitude. Adeemsa keenya jijjiiruu. Turning around 180 degrees. Sagaleen Waaqayyoo akka jedha. Namni irra daddarbasaa dhokfatu hin hiiku. Namni irra daddarbasaa himatu kan dhiisus garuu araara hin argatu. Kan cubbuusaa dhokfatu hin hiiku. Bu'aan qaba. Kan himatu kan dhiisu
kan uffatu hin hiiku, kan himatu, kan dhiisu dhiifama hin argatu. Yohannis ergaa isaa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa irratti akkas jedha. Saddeet jalqabee dubbisu. Torbaa jalqabee. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nu walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessa. There you are. There is a way. Dhiigni ilma isaa inni fannoo irratti dhangala'e cubbuu keenya hundumaatti nu qulleessa. Cubbuun qabnu yoo jenne of sossobna, dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jal'ina keenya hundumaattis nu qulleessa. Ameen. Ila kana qabna foota. Kana qabna. There is no partial repentance. Repentance is complete. Should be. And there is no partial forgiveness. The forgiveness of God is complete. Waligalla? Araru Waaqayyo, Isu Kubu Waaqayyo, 100% ibbat. Sin isa janan Waaqayyo kesane. Amen? That's the message God tells us here. Si isera. Ingai. 100%. Garaan kee 100% gara isaatti adeemu inni immoo 100% cubbuu keessa. Gara cubbuu kee beektee cubbuu kee himattutti kan si geessu hafuura qulqulluudha. Dhugaadhaan kun if you open your ears and listen to what the Holy Spirit says to you. Gara qalbiin lakki uffata koonsirrii miti. Sirriitti nagaa takka. Sammuu keessan keessatti waan hin taane tokko gootan, waan hin taane tokko afaan keessan keessaa yoo ba'e dhugamu hin naatu. Yaa Waaqayyo. At that moment, yaa Waaqayyo. Hin jettanii? I'm sure hin jettu. Roongii dhagaa. Eeyoo kan fidaa yaada keessan keessa. Hafuura qulqulluu. Isatu nu gargaara. Gara repentance kan nu fidu isa. Forgiveness and garaa keenyatti kan dubbatu isa. Sooressota tamuutiin Gooftaa Kiristoos sooressa. Dhiifamuu cubbuu isa biraa argannee isaan qulqulloofnee warra jiraan. That's a message for us. Waaqayyo tarkaanfii fudhate. Kaleessa dubbadheera. Amma keessa deebi'e. Amma immoo waan nama agarra. Waaqayyo yeroo nama uume gonfoo ulfinaa mataa isaarra kaa'ee jedha miti kaleessa akka garreetti. Gonfoo ulfinaa mataa isaarra kaa'ee. Ofuma keetiif xinnoodhuma seetii gadi ta'ee jedha sagalee Waaqayyo. Namni kan biraan immoo Addaamii fi waan ta'anii Waaqayyo wajjin yeroo tokkummaa qabu turan. Yeroo quunnamtii yeroo murtaa'e iddoo murtaa'e. Iddoon isaa iddoo dhaabaa keessa. Yeroon isaa gara galgalaa eega qilleensi qabbanaa'e booddee. Gaaf tokko Waaqayyo yeroo quunnamtii sanatti
Ammas, it is human language. Akka hubannuuf kana godha Waaqayyo yaada keenya akka hubannuuf. Hin dhufe was coming. Yemmuu inni dhufu Addaamii fi Hewaan koomee isaa shaka godhaa dhufu hin dhaga'an yeroo sanatti iddoo isaaniiti. Gooftaan dhufee ajjemuudhaan hin jiran achi. Iddoo Waaqayyo isaan kaa'e hin jiran. Waaqayyo iddoo isin kaa'e isin hin dhabin firoota koo. Yeelloo guddaa. Iddoo Waaqayyo isaan kaa'e Waaqayyo wajjin yeroo quunnamtii qaban yeroo eebbaa iddoo isaaniitii dhaban. Iddoo isaaniitii dhaban. Waaqayyo nu eebbisuu dhufee iddoo keenyaa yoo nu dhabe maaltu ta'a laata qaanii guddaadha miti. Waamichi ulfinaa ooluun salphinaa jedha Oromoon. Nu waameen ulfinaa nu baay'ee yoo achi isa miti kan salphatu. Kanaaf egaa Waaqayyo iddoo ulfinaa sanatti deebisuudhaaf nama iddoo isaatti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhate. Isa kanas bal'inaan kaleessa garreera keessa hin deebi'u. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa yaadate tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti isatti kan amanu hundinuu isatti kan amanu hundinuu regardless of who you are jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habarruuti. Ulfina sanatti deebisuudhaaf fellowship sana deebisuudhaaf Waaqayyo tarkaanfii kana ulfina isaa akkamitti akka deebise booddee agarra. Kan gabaabsaa. Fellowship namaaf Waaqayyo gidduu ture. Waaqayyo karaa ilma isaa deebise. Yesuus Kiristoos jireenya isa jalqaba ture isinitti himnaa jedha ergamaan Yohaannis. Isa maal ture egaa nu isa dhageenyeerra. Eenyu dhagaan? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyoon nuyi isa dhageenyeerra. Ija keenyaan isa argineerra. Arganiiru Yohaannis faan? Yes. Waggaa sadiif walakkaa wajjiniin turan isa arganiiru, isa dhaga'aniiru. Ilaalleerras duwwaa miti harka keenyaanis qaqqabanne. Isa duwwaayyuu miti Yohaannis illee isa jennee tarii boon jedhee nan dogoggora nan dogoggora. Arraba keenyaanis mi'eeffanneerra jechuun hin danda'amu. Maaliif kennaa qulqulluu kenna? Kun foon kooti. Isiniif kun dhiiga kooti. Kakuu haaraadhaan isiniif kan dhangala'u dhiisuu argineerra, dhageenyeerra, harka keenya qaqqabanneerra, mi'eeffanneerra. Waaqayyoon mi'eeffadhaa jedhama. Mi'eeffadhaa ilaalaa Waaqayyo. Mi'eeffataniiru Yohaannis faan isa nutti himu. Egaa nuti jedha Yohaannis. Waaqayyo abbaa wajjin ilma isaa wajjinis tokkummaa qabna. Tokkummaan keenya isaa wajjin isin immoo nuu wajjin tokko. The lost glory and the lost fellowship both are restored. Amen. Lachuu deebi'ee Waaqayyoof galata ta'u. Ulfinni nuuf kenname nagarra. Tokkummaan nuu deebi'ee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan maal waaqa akkasii
keessatti argama kan akkasa hin jiru. Gooftaa Yesuus immoo akkas jedhe yoo sakaan irraanfattan ishee kan irraanfattan akkana jedha Gooftaa Yesuus eenyullee yoo na jaallate maal godha dubbii koo irraanfata eenyullee yoo na jaallate dubbii koo irraanfata abbaan koo immoo maal godha isan jaallata nus abbaa ilma hafuura qulqulluu nus isa bira hin dhufna iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Ulfina guddaan ni galeedha hin dhufna iddoo jireenyaas isa bira. God is here to live with us. Not beside us, not in front of us, or not behind us, in us. God is in us. We are the temple of God. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhama. Waaqayyo isin keessa jira. Ikun Yohannes boqonnaa 4 lakkoofsa 23. So the lost honor and the lost glory are restored. Kun ulfina guddaa. Tokkummaan iddoo gadhiisee iddoo isaatti deebi'e. Ulfinni iddoo gadhiisee iddoo isaatti deebi'e. Nus ijoollee Waaqayyoo jedhamutti guddifamne jireenya bara baraatiifis mallatteeffamne. Waaqayyo. This is the gospel. Kana jedha sagaleen Waaqayyoo hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Hamma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo haa ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiin fedha fooniitti yookiin fedha dhiiraatti hin dhalanne Waaqayyo irraa dhalattan. Amazing. Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo. Uumama haaraa. Uumama haaraa. Namni kan Kiristoos ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbe kunoo inni haaraan dhufeera jedha Phaawulos. Uumama haaraa. Waaqayyo irraa warra dhalatan ijoollee Waaqayyoo. Saba Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo immoo akkuma ijoolleen abbaa fakkaatu ijoolleen Waaqayyoo Waaqayyoon fakkaatu. Galanni isaa haa ta'u. Egaa sana dhimmaa jedhaa ture ammatti dhufeera. Phaawulos isuma kana cimtuudhaan akkas jedha. Waa'ee ulfina qabu, waa'ee tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabu. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenyaa jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaan wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. That's what you feel inside you.
waaqayyoo nuti keessa jiru ati mucaa waaqayyoo akka taate ati tokkenni malee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. Nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas waaqayyoo biraa hin arganna. Kiristoosin wajjin erga dhiphanne isaan wajjin immoo ulfaachuudhaaf jirra. Isaan wajjin ulfaachuuf jirra. Ulfina inni qabu, ulfina inni argate akkuma isaa arganna. Obboloota isaati kaa obboloota koo jedhee isaan waamu obboloota Kiristoos, obboleettota Kiristoos. Ilaa isaan kanaa jedhe obbolooti koo, obboleettonni koo warra kana isaanis immoo warra fedha waaqayyoo abbaa kootii raawwatanidha. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaa waan Kiristoos argatu hundumaa isaan wajjin hin arganna. We are heirs. Waan Kiristoos argatu hundumaa hin arganna. Maaloo dinqii mitii kun? Kana nuu kenna waaqayyo. Kanaan ulfina nuu laata waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14-17 kan jirudha. Isa nama isinii dubbise. Itti fufee akka jedha Phaawulos. Milikkita yookiis mallattoo kan isaa ta'uu keenya nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa taa'annus hafuura isaa nuuf kenneera. God nu mallatteesseera. Yommuu cuuphamnu maqaa Abbaat, kan Ilmaat, kan Hafuura Qulqulluutti maqaa kanaan yommuu cuuphamne mallattoo nutti kaa'uu isaati waaqayyo. Ati kan kooti mucaa. What a blessing. Ati kan kooti. Homtinuu harka koo keessaa sin butatu. Anatu si eega. Harka koo keessa jirta. Ati mucaa kooti. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 1:22 argattu. Egaa nuti eenyu? Nuti eenyu? Nuti Kiristoositti uumama haaraadha. Nuti ijoollee waaqayyooti. Kun identity keenya yookiis eenyummaa keenya. Eenyummaa waaqayyo ittiin nu beekuudha. Uumama haaraa ijoollee waaqayyoo. Waaqayyo isa ijoollee isaa nu godhateef baruma baraan galanni haa ta'u. Akka ijoollee waaqayyoo jedhamnetti waaqayyoon fakkaannee waan inni balaaleffatu balaaleffannee akka sagalee isaatti fedha isaatti akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa, hin maminaa. Look only forward. Gara fannoo Kiristoos ilaalaa adeema. Gara warra Roomaa boqonnaa 3:14. Sagalee kana dura nan dubbisaa booddee ol kaanee adda keenya kan keenya godhanii sagalee. Amma garuu nan dubbisa. Sagalee amantii. Sagalee itti waaqayyo of kenne. Akkana jedha.
sibiratna. Atis harka koo mirgaa hin qabda. Ati gorsa keetiin na geggeessita. Kana booddees ulfinatti na fudhadha. Waaqa irratti si malee eenyu nan qabaadharee? Lafa irrattis si malee maalan eeggadharee? Faarfannaa 73 lakkoofsa 23 amma 25 kan jiru. Inni itti aanu immoo dhugumaan gaarummaaniif araarri bara jireenya koo hundumaattuu na duukaan bu'u. Mana Waaqayyoo keessas baruu baraan nan jiraadha. Faarfannaa 23. Kana akka kadhataattis akka Waaqayyootti of kennuttis akka Waaqayyoo wajjin qabuu galuuttis fudhanna. Isin duroo booddee jettu ani jedha. Akka ofii jettanitti kana of ani yeroo hundumaa si biratti na nafa. Atis harka koo mirgaa hin qabda. Ati gorsa keetiin na geggeessita. Kana booddees ulfinatti na fudhatta. Waaqa irratti si malee eenyu nan qabaadharee? Lafa irratti si malee maalan eeggadharee? Dhugumaan gaarummaaniif araarri bara jireenya koo hundumaattuu na duukaan bu'u. Mana Waaqayyoo keessas baruma baraan